dubartiin takka siree bitattee haramayaatti buufachuudhaaf gisee deemtu ganda duraan naa dhaabe osoo jettuuni namtichi faras magaalaa geesse jee. Ol deebisee seetiin akka isiin ganda dooraatti buufatu godhe jeeti jaarraan abbaa gadaa dubbata. Lafti tun lafa seenaatii dirree dhawaan maqaan dirree dhawaadhaa akka kan goote haramaayatii jechuufi. Galatoomi abse awwal hedduu takka galatooma. Akkasuma maddeen kuduraalee gartee kuduraan haramaa irraa karaa dirree dhawaatii fi Jibuutii dheeyxee achi gurguramtee kuduraan alaa amma nyaatan dirreen dhawaa haramaa irraa. Jijjigaa hundi still now ilaa Finfinnee deemu jirti ilaa galgala kanallee. Sirrii wallaahi. Amma taa eessaga Hargeysa fe'amu jirtullee harkeetiin jira. Hargeysa fe'amu jirti ammaan tana mucaa sana eenyusa maqaan isaa kan ganda tarree. Nuureen ammallee kunoo Hargeysa isaa fe'aa jira. Akkasigaa wanni abseen ilaa amma jee guutumarraa guututti waan takka kijibinni fi dharri tokko keessa hin jirre waan sossobaan ta'an adii lafa jiru lafa kaa'e. Kana malees nuti warri haramayaa gisee warra haramayaati jennu abbootii keenyaatu haramayaa jaalata isaan keessaa baaneef haramayaa jaalanna. Abbootii keenyaa wal jaalata saniif wal jaalanne. Hawwan keenyaa wal kabaja wal jaalata nuti aadaan dur bakki irraan dhabamu yoo jiraatte haramayaadha. Bakka naachuraal uumama. Akka uumama wal kabaju sirba tokko na yaadachiiste. Uncee muka tokko muka biraan taatu nutu wal jaalata ilmaan abbaa tokko ajuutan yeroo jalqabaati haramayaatti wallisee beektaa turee leencuudha. Lafti san lafa qabsooti lafa waan hedduu dabarsite ani abbootii irraa hedduun qoradhee beektaa. Even hilaa hanga damshootti illee qoradheetiin jira. Abba ibsaan illee akkamitti akka gartee diina duraa bahee ajjeesuudhaaf akka barbaadanii arra dura afandisiyyoo hora gartee amata tokkoffaa haramayaa global network irratti himee jira. Artistoonni gurguddaan hedduun waa'ee haramayaa gisee ragaa bahan agarraa waan dirita akka haramayaa kan nuti hin beekne dura guddoodha. Waan nuti hin beekne dura guddoodha. Dhugumatti gaa wanni haramayaa yoo ni haasofne jenne dhugumatti waan hedduu kan nuti hin beekne dura hedduudha gaa nuti uummata xiqqoo takka dubbannaa. Maalii jedhanii haramayaan tun akkamii maalii barre biyya dilee bishaan ta'e kan dilii goggoo bishaan maree nan jajjanni dubbatan ijoollee dirree dhawaa dhaqee diliin ta'e san bishaan goggoostee amma haramayaan baadiyyaa naan jechuu jirta amma haramayaan tun maan beektu jechuu jirta dilii xiyyatamtu goggoiseen jeen isinii tuni bashannanne jee gaafa nuti badoo san qullaa dhufee bishaan goggoisee. Amma ni eegana. Wallaahi amma sirriitti eegana. Dhugumatti haramayaa jechuun boor nuti isparmii kalluunaatiin guddannee barsamuun teenya ni addi. Gabareen teenya yoo Finfinnee dha. Tanan mojii. Gabareen teenya yoo Finfinnee dha ta'ina tamtu manca. Goona gila achi deem jaanii bara. Ayilii qabdi ijoollee. Tafeete. Akkasitti wooti deema. Ayyeegaa galatoomaa wallaahi waan bareedaadha ibsitanii. Thank you lammiin. Wallaahi obboleessi keenyaas miilar. Fayyaa ta'e haramayaa tana yoo seenaa haramayaa tana dubbatanii haramayaan siigaltee fakkeenya Oromiyaati uummata Oromootiif siigaltee bu'uurri qabsoo haramayaadha. Gaafa namni jaarraa abbaa gadaan faan akka itti qabsaawanii fi gaafa bakka itti siigaltee qabsoo godhan dhaban tan siigaltee daggala taatee fi Oromummaan arra nuti siigaltee nuti Oromoodha jennee qomadhaan nutun seentariin isii gobeellee beeka. Kanaaf siigaltee obboleeyyan kiyya hedduu ibsanii dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoo tana waa'ee dhiichisaa tokko arkeetiin bara 1938tti
yeroo gareen yaa haramayaa an gadhiiseetiin ture dhiichisa ani yaa amata waan ajaa'ibsitaa waan san amata takka duraan gadhiise yoo laalte wanta kiyya jala yoo laaltes ni jira. Namni yeroo jalqabaatiif gogarriin ceetee harkoota gamatti diinni diina nijjeesna lafatti jeen jedhu beektaa? yaa waan beeknu nu himi. Wallahi abbaa kiyya. I appreciate you. Wallahi Ani billahi gargaarsa tallahi. ani Ani eenyuun naa gargaarsa hime namticha tokkootu awwadaa keessa na qabee namni yeroo jalqabaatiif naan jee ati laal namtichi isa wallahi waan ajaa'ibaa. Ani sheekoo biraan dalagaa ture qattaabiidha. Sheekoo bira jimaa. Akkanuma dhiigaan na qabeeti ati ilma adamsaa miti. Abbaan kee bar nama yeroo jalqabaatiif gogarriin ceetee harkoota gamatti diinni diinaan ijjeesna lafatti jee nu dhiichise naan jee wallahi billahi. Gaafa aruuza eenyu aruuza Abraahim Jaaniini abbaa caalaa Abraahim yoo ni beekti ganda keessanii caalaa. tira Abraahim ammatee beekee Oofcoo Abraahim qabu Ahmad oofcoo haa qabu. yes Gaafa aruuza isaa gogarriin ceete ammaas aruusni abbaa kiyyaatiif fi ummaatiyyaa 8 bee yeroo sanitti. Footoo ani gadhiise harkitee jirta. Footoo abbaa kiyyaa Ibsaa, Mahammad Amiin, Muummee Guddaa, yeroo jabduu sana Ahmad Maarree Carcaroo. Footoo san tani ani footoolee akkana kanaa tana hedduun qaba beektaa? Galareeramee dubartii. Ani achirratti footoo uummanni xaaliyaan kakee hundaan qaba. Viidiyoo bara 1835 ka yeroo haramayaan tun dura jalqaba dura hundoytu. Kun wanta kiyya jala seentanii ilaaluu hin dandeessan. Profaayila kiyya jala. Harti maayatuun lafa seenaati gisee jennu waa bilaashii miti. Akkanuma lafaa kaaneen jennu waan sirrii waan dhugaati. Eenyuun mannee jiru uumama lafa jiru dubbachuu jirra. bareeda Haramaayee sibiraa fagaadhee numaan dhufa gaafa yeroo kadhee cilee bishaan teetee nafuu numaan dhufa gaafa yeroo kadhee haji'ee dura wallise eenyu? Mee eenyu mee? Deebisaa mee sana? maatii jaaboonee Warra haramaati hima. zamana keenya gamaatu dhageenye Bishaan haramayaa bal'aa dhumii hin qabne hadaraa namni koo. Obboleessa Jaapaane Jamaal moo Jamaali. Jamaal supha kanoo Isaa katabe isaa barreesse. Kagalakkisee qindeessee onna godhe maatii jaaboon Maatii Jaabboonee. Maatii Jaabboonis warra haramaa ta'a. jechuun inni qindeessee ture Maatii Jaabboonis warra haramaa ta'a. Akkuma egaa warri haramaa kun akkuma hawwisoo maali afran qalloo hundeessanitti hawwisoo caffee gadaa fi hawwisoo aduu birraa akka Abdulhamid Mee nam hawwan keenya ka qabsoo irratti dura hirmaatte isinii immoo. ayyee Aliyaa Ibrahim Shakkortaa akka jaa. Nuuriyaa Aliyyi, Nuuroo Haji. Warreen qabsoo irra hirmaatee saartuu buna qabsoo keessatti bakka guddoo qabu yeroo jalqabaatiif. Antanallee beeku Nuuroo Hajiitii fi Aliyaa Ibrahim Shakkor, Nuuriyaa Haji, Nuuriyaa Aliyyi.
Nuura Waajii jechuun haadha Anwar fa'a, haadha Abdul Hunda Fattah fa'a ni beektan kaa'oo, haadha hunda Hamzaa fa'a, hunda. jaartii Amiir warra jechuudha. abbaa Amir warra abbaa Amir Awwal fa'aan gaafachuu ni danda'a amma Amiir isa bira jiraami. Dhuga lakki. Right. san nuti waa hundaan Lammii faristi maal bar jettee waa mee carraa kan hundaan inni Ammas Zaaraa Aliyyi. footoo takka irratti argeetiin jira. Mee lammii maal lammii gochuu bira fedhe lammii tanaa kana. Warreen dura qabsoo irratti hirmaatee isaanii. lammii Lammii fudhadhu. itti deem carraan keeti eekee fudhadhu galatoome baga teenyataati Akkasii wallaahi akkana sii galtee. Walli isaa yeroo duraatiif haramayaa foollisee. Mee'usa walli isaa yeroo duraatiif haramayaa foollisee. walli isaa yeroo jalqabaatiif haramayaadhaaf wallise Elamoodha. wallee dilaa jira elamoo dura lakkee Never. Haramayaa Global Network irratti illee anniversarii amata tokkoffaa himamee ture. Afandisiyooti. Afandisiyoo dura walliseef haramayaaf. Isa durallee akka abbaan kiyya naa himeetti intala takkaa jira jee. Ta haramayaaf dura walliste. Intala san maqaan irraanfatee intala sanii walliseef naan jee. Okay, gaafii dhufee bareeda. Itti fufee ati yaada kee ibsi. Waliin dhaqaa mee wajjin hirmaatu. Okay. Obboleessa keenya. Dheebuu baaftotiyyaa tinte dirree dawaa Miilar. galma qeensi yaade. Ni haasofna. bar gaafii takka gaafachuu jira lamma kanaasuu jirtan seenaa haramayaati akka seenaa qabduun haramayaan yeroo ammaa maal fakkaata? Dhugaa rabbii yeroo ammaan tanaa anaatu eegalaa fi yeroo ammaan tanaa akkaataa bara 1985tti yeroo jalqabaatiif iddoon bashannanaa tolfamtee magaalaa sa'a 24 ittiin bashannanan taatee jirti harti maayaadhaa. Keessattuu piroojeektii yeroo lammaffaa eegalamuu deemtu tanaan harti maayaa yoo dhugaa rabbii jennee lafa sa'a 24 iftu ta'uu deemti. Ammaan tana ilaa hamma ambaasaaddara Ameerikaatti dhufanii bakka ittiin bashannanan taatee jirti. Ambaasaaddarri Ameerikaa kan Finfinnee jiraatu dhufee yeroo jalqabaatiif haramayaa daawwatee akkasuma ambaasaaddaroonni adda addaa dhufaa magaalaa teenya tana hedduu daawwachaa jiran harti maayaa bakka duritti deebi'aa jirti. Akkasuma waa'ee sabboonummaatiif waa'ee kanaa isiniif hin himnu. Haramayaan waa hunda dura eenyummaa isii jaalattii ni beektanii akkasi taafte caalaan itti aansa. Awwal kiyya fudhannee awwal boodaan fudhadha. Awwal itti deeme awwal. Maal jettee lammii maal jettee lammii? Barbar jechuun jiraan maayikii? Refoona qabdaansa. Baasee. Baasee kun baasee immoo. Ayyaa awwal itti fufe. Bareeda.
obboleessa kiyya absee galatoomii lammii caalaa galatooma jecha dhugumatti gaa ooma haramayaa seenaa haramayaa isa hojjeta haramayaan maal fakkaatti gaafiin isaa tana akkas jeemi. Wanni haramayaan fakkaatu namni seenaa qabu seenaa isaa sallaaleeti yoo seenaan siisan xiqqollee haan lafarra harkiffate taate dhaloota seenaa itti fufsiisuutu dhufee jira. Seenaa san habarraa'us barreessee bakka toluu qabdus tolchee bakka bashannanaa ta duraan jirtu ta gidduu sana dhabamtees uummata gidduu sanii wajji ka dhabamtees dhaloonni ammaa kun hundaa'u itti fufsiisee haramaayaa ta sirrii san ni goonaa hanga nuti tokko taanetti haramayaan uummataatiin jaan. Galatoomi Awwal Muhammad obboleessi keenya gaafii babbareedduu nu gaafate dhugaa dubbachuudhaa fi haramayaan nuti fakkeenyaaf akka dhaloota haramayaatti yeroo waa'ee haramayaa dubbannu dhugaa jiru dubbachaa jirra. Biyya san dhugaa dubbachuudhaa fi biyya waa hundaan fakkeenyaati. Haramayaan seenaa isiitii fi akkaataa dhamma anjoo yaanni isaa akkana galate inshallah dhugaa dubbachuudhaa fi rabbiin sii galtee haramayaa tana fi uummata haramayaa wallahi rabbiin sii galtee hedduu nu jaalata maaliif ho'ate haroo amata 17 sii galtee hutteetutu arraan tana rabbiin nu deebise wanni amma fakkeenyaaf namni bahatana dhufu wanni jechaa jiran haramayaa daawwattu malee hin galin haramayaa laali halluun haramayaa nyaattu malee hin galin jaanii dhaamsa babbareeda waliif dhaamaa jiranii dhufaallee jiranii kana qabatamaan ani haramayaa dhaqeetitiin arkee jira keessattuu sii galtee bishaan haramayaa gubbatti dooniidhaan aladaatii fi guyyaa boqonnaa kana namni akka malee biizii diree dhawaa tanarraa harargee tanarraa sii galtee namni akka malee bishaan san gubbatti bashannanaa iddoo turizimii taatee jirti. Dhugaa haramayaan biyya guddina irra jirtu jechuudha. Guddina irratti biyyi teenya. Inshallah biyya ammaas namni guddisuuf dhalootaatu biyya guddisaa. Ijoolleen haramayaa tokkummaa jabeeffattee jaarmeellee haramayaa Global Network jedhanii sadarkaa addunyaatti jaarmeenii dhaabbatee sochiin godhamaa jira. Inshallah gaa namni tokko beektaa dhalataan biyya tokko yoo dhugumatti dhalataa haramayaa taate yookaan dirree dhawaa taate haramayaa ta'uu keetii fi dirree dhawaa ta'uu keetii yoo boonte dhaloonni akkasii boonnaan biyyatti jijjiiramaa dhufaa beeki yoo biyya teetiin hin boonne yoo nama keetii kabajaan kan yeroo hundaa'u sii galtee waa godhuu hin dandeessu. Kanaaf tartiibni nuti qabannee jirru amma tartiiba gaariidha. Inshallah sii galtee biyya teenya ni jijjiirraa haramayaan jijjiirama irra jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti amma konfidensii wanni akkanatti qofa dubbachaa jirruuf waa hedduutu lafa san keessa dalagame seenaa hedduu dalagame dhugaa dubbachuudhaaf Maalik Ambaariin Prime Ministeera Hindii ta'ee lafuma sii galtee haramayaa keessaa ba'ee nama Hindii